nageenya keenya eeggachuudhaaf maaltu nurraa eegama? Nuti abbaa nageenyaa waan taaneef dhimmi nageenya keenya nu dhawwatu kuni akkamitti walitti dhufnee qindoofnee irree keenya tokko godhannee qe'ee keenya biyya keenya nagaa godhachuu dandeenya. Maaltu nurraa eegama? Humna nageenyaa keenyarraa maaltu eegama? Akkamitti wal deeggarraa? Gandoonni ollaa magaalaa kana marsinee jirru magaalaa kana irraa fayyadamuu kan dandeenyu seennee bahuu kan dandeenyu nageenyi waan yoo jiraate waan ta'eef humnoota nagaa nu dhawwatan kan akkamitti irree tokko taanee ofirraa ittisuu dandeenya. Nuti akka maanguddoo biyyaatti akka dargaggeessaatti akka bakka bu'oota uummataatti akka hooggantoota uummata keenyaatti haala biyya keenya keessa jiru barree nageenya keenya akkamitti eegsisuu dandeenya kan jedhu sun irratti mari'achuu barbaanneeti jechuudha. Tokko keenya asirraa yeroo baanu ergama fudhannee baana waan ta'eef dhimma nageenyaa irratti araarama tokko malee wal cinaa dhaabbannee hojjechuudhaaf waadaa walii gallee baana jechuudha. Kanaaf keessummoonni bakka bu'oota uummataa asitti argamtani kun waan walitti hundoofnee walirraa fudhannee wajjiniin hojjechuu nu barbaachisaa jechuudha. Silxaaneeyyii kana gama lamaaniyyuu silxaaneeyyii abbaa barbaade yoo ta'e jarreen kun nurraa dhaabbachuu qabu. Nurraan dhaabbatan yoo ta'e adaraa nu sodaa nu hin qabnu oollee galuu dhabne waan ta'eef adaraa nagaan oollee haa gallu. Buqqaa baay'eetu as keessa jira, handoodeen as keessa jira. Iddoo hundumaatti buqqaan as keessa jiru qeessaatti galuu barbaada. Qeessaatti waa galu garuu araaramee galla yoo waa jedhu yoggaa qeetti galu doorsifamee deebi'aa jira. Yeroodhaa gara yerootti araaramna. Araarri kun maal galman ga'u? Kanaa qabachuu qabdan. Yakkamoota of jala mannee teenye in araaramnee nagaa buusna yoo jenne yakka mana keessaan qulqulluunetti nagaan argamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf adaraa keessan yakkamoota kana of keessaa haa baasanii baasuu hin dadhabne arrasa waaddana teenyu gurra jaraaf ta'uu dhufne yoo ta'e gurra jaraaf ta'uu kana dhiisne gara nagaatti haa deebinu yakkamaa of keessaa baasaa. ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ይሄ ቢቆምልን የህግ በላይነት ቢሰፍንልን እኛ የምንፈልገው በሰላም ወጥተን በሰላም ሰርተን መግባት እንፈልጋለን። እኛን ያስቸገረን ያለን መሳሪያ ታጥቆ የሚዞር ሁሉ አያስፈልገንም። እኛ የምንፈልገው መሳሪያ ሳይሆን ትራክተር የሚገዛ በሬ የሚገዛ ሳፔታ ገዝቶ ማዝመር የሚችል ብቻ ነው የምንፈልገው። ሰላም ማምጣት የሚችለው ትጥቅ ከወረደ ብቻ ነው። ስለዚህ ትጥቅ ይውረድልን፣ እኛ አንድነታችን ይቀጥል፣ በኢትዮጵያዊነታችን መኩራት አለብን። የጸጥታ አካላትን በመደገፍ ህዝቦቻችን ቃል ግቡልን። የጽፋት ኃይሉን እኛ መንጥረን ማውጣት አለብን። 2016 የሰላም የፍቅር ኢትዮጵያ የምትለውን ብቻ መስማት እንፈልጋለን። ሌላ ስብከት የለብንም። ኢትዮጵያዊነታችን ይቀጥላል። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። harra warri dhuftan kun irmijjaa isa sirriitti nuu fudhattanii dirree waraanaa kana dirree qonnaatti nuu deebistanii lafa karaa sirrii mangadaa sirrii eebantuu haanaa limmuu giddaaf naqqamtee walitti adeemee lafa deemee nagadatee ijoollee isaa guddifate abbootiin durii nus immoo akkasumaan guddifataa jirra. Hanneen guddifannu garuu immoo har'a immoo guyyaan nutti dukkanaa'e. Alkan silumaa alkanii guyyaan immoo nutti dukkanaa'eera. Haati manaaf abbaan manaa firmaa malee wal gadhiisuurra ga'ameera.
ijoolleen haadha baqachuu geesseetti sinitti haadha gaamu mimmaan inni sinitti maxxabbolaan ko nudibe jenebita merga wamali nudibe jenebita merga karasri bifne malidena moga wamali nudibe jenebita merga wamali nudibe jenebita merga karasri bifne malidena moga ሰው የሆኑ ሁሉ አንድ አዳምና ሔዋን ልጅ ነው። አንድ ነን። ደማችን አንድ፣ መልካችን አንድ፣ ሁለመናችን አንድ ነን። ስለዚህ የኛን የሚያባሉንን በመካከል ገብቶ በዚህዛ በዘር ፖለቲካ የሚያጋጩንን በመካከላችን በጋራ ሆነን አንድ ሆነን አባረን የምስራቅ ወለጋ መሬቱ ማር ሰሊጥ የሚመረትበት ለውዝ የሚመረትበት በቆሎ የሚንጸይ ትንሿ ኢትዮጵያ ይሄንን አንድ ላይ ሆነን ባካችሁ በአካባቢ የመጣችሁ ጎረቤቶች አንገርጉቴ ይኸው አማራሮቻችን ባለፈው ይህ ሁሉ ጉድ የሆነ ስንት ኮብልስቶን ነው የሰሩት፣ ስንት ልማት ነው የሰሩት፣ ስንት ነገር ነው የሰሩት። ይኸው በዚህ መልካም ነገር ሲሰሩ በዚህ አይምሯቸውን ለማበላሸት በዛ በኩል ሰው መግደል፣ ወጣት መገደል፣ መንገድ ላይ ገብቶ መውጣት በጣም ችግር ሆነብን። ስለዚህ ትልቅ መልእክት ማስተላለፈው ሃይማኖት መሪ ይሆን ስለ አንድነት እንስበክ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። በቤተ ክርስቲያን በመስጊድ በቸርች እንምከርና ወደ አንድ መልሰን ወደፊት ደስ ያለ ኑሮ እንድንኖር ለማለት ፈልጌ ሂደኖን ጉቱማ ጉቱቲ አዋሻ እንደ ኢምበርባችሱ ሂደኖን ከን እንበርባችሱ ነሞታ ነገኛ ብያ ኤስኪሱ ደንዳን ከሞቱማን ተመኔ ኢትከነ ቆፈ yootau kanaaf ariitiidhaan yookiin immoo itti yaadamee meeshaan kun hiikkannoon meeshaa akka nu geggeeffamu barbaada. Naannoo sanatti rakkoon mudataa jiru yeroo ammaa kana aanaa giddaa keessaa itti kan argaman gandooleen naannoo sanatti argaman kan akka Dalasaa Bakkannisaa kan akka naannaa Sootalloo akkasumas Fandaqaa naannawaa kanarra kan jiran finxaalessi Amaaraa yookiin umni nagaa uummataa sarbu naannoo sanarra buufatee gatii jiruuf atattamaan isa kanarratti olaantummaan seeraa akka nuu kabajamu jechuun barbaada. Olaantummaan seeraa irratti akka nuu fudhatamu jechuun barbaada. Manni kun hawaasni addana jiru mootummaatti quba qabu qofatu hin taane waliin taane milishaa keenya waliin taane raayyaa ittisa biyyaa keenya waliin taane finxaalessa Amaaraa kana yookaan immoo finxaalessa karaa lamaan jiran kana of keessa baasnee tokkummaa keenyaan itti fufnee jireenya keenya fooyyeffannu jedha galatooma fixeera. Nudibe jenebita merga wamali nudibe jenebita merga karasri bifne malidena moga wamali nudibe jenebita merga ilaalcha keenya yeroo ilaallu Oromoo yookaan Amaaraa irratti xiyyeeffannoo goonee ilaaluu qabna. Annuti ilaaluu qabnu finxaalessa Amaaraa, finxaalessa Oromoo, Amaarri baddu malee jiraachuu hin danda'u, Oromoon baddu malee jiraachuu hin danda'u warra jedhan kana of keessaa balleessinee jaalala keenya dheengaddaa, waliin daldalachuu keenya dheengaddaa, lafni keenya lafa taa'u kana konkolaataan nageenyi keenya nu deebee manni barumsaa keenya nu deebee waajjirri fayyaa keenya kan waliin ijaarranne kan waliin itti barsiifataa dhufnu kan waliin itti guddanne sun deebi'ee dhufuu qabaa ejjennee jedhu dhaga'uu qaba namni kun. Nudibe jenebita merga wamali nudibe jenebita merga karasri bifne ይሄ ወረዳ ያንተ አስተዳዳሪ ነው፣ የዚህ ህዝብ አስተዳዳሪ ነው።
ዞኑ የዚህ ህዝብ አስተዳዳሪ ነው። ክልሉ የዚህ ህዝብ አስተዳዳሪ ነው። ስንፈልግ ምንተው ስንፈልግ ላንተው አይደለም። እያንዳንዷ ነገር የመንግስት እቅዶችና ፕሮግራሞች ወደ ህዝብ መውረድ አለባቸው። ህዝቡ በህዝባዊ ንቅናቄ መሰረት ሊተገበራቸው ይገባል። ተጠቃሚነቱ ሊያረጋግጥ ይገባዋል። ስለዚህ ወረዳው እኔ የወከልኩት ነው። ወረዳውን የሚያወጣቸው የልማትና የጸጥታ ፕሮግራሞችን ተሰላፊ መሆን መቻል አለብኝ፣ ተሰልፌ መስዋዕትም ጭምር መክፈል አለብኝ የሚለው ቁርጠኝነት ከዚህ ተሳታፊ ይጠይቃል። የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ ከወረዳ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ መስራት፣ የጸጥታ ፕሮግራም እዚህ ያለው ህዝብ እንደ ህዝብ ተነቃንቆ ሰላሙን የማስጠበቅ ስራ ከወረዳው ጸጥታ አካላትና መስተዳድር ጎን መሰለፍ አለበት የሚለው ነገር በደንብ ማየት አለበት።